Ati godhadhu. Maali? Waaw, yéen bakka የሚገርም ነው። በስመ አብ ኩኑ akkasitti wal kunoo bakka amma baay'ee bareedu dhugaa dubbatan. Maa gurraacha muutii godhe muutii nama gurraacha muutii godhe Rakkoon qabu lubbuu. muutii godhe baaramsime indee Rabbi jiji faamilii ol ba'aa ajajadhaa ishii warra ajajachuu barbaada. Nama 800 tazzadhaa jira garuu nama 800 keessaa biyaansi namni 5 ol ba'een ajajachuu hin danda'a. Yoo xiqqaate jechuudha. Yoo xiqqaate. Ol ba'aa ajajadhaa. Fataa kan. Wabii biratti wabiin kunoo asirra jirti. Isti warri Dubaayii keessa warri barbaadan warri ijoolleen Dubaayii yookaan Shaarjaa jirtan ajumaan ani bakka kanan jiraadhaati sinan galchaani gastii ergadhaate jechuudha. Ijoollee shamarran qofaa. Eessatti keecha eessa keechare? Kamitti Kamitti keecha? duure bakka Maaramii ani qaxxaleen qasadee baay'ee bagala mana keetti. itti dhadhume bakka Taa'umti irra hin jiru sun. Warra ajajachuu barbaadan. Gaasma isti akka moodelistiitti bahee achi deddeemime achi siqi. Agarsiisi shawuu godhe. Akkasitti miti no. Akka Akkasitti agarsiisa akkamitti akkaataa argisiistu. Modeelli intina itti banattee irtaa bara akkaawuntii tokkicha koo. Akkanatti deemtu. No akkasitti miti suutadhe daragaaggayiiti jechuun jira mitiire deemsa kee arragaaggayiiti agarsiisa. Agarsiisa lalaaltee deemtaa. Ishii deemina kootu ture. Innaa lubbuu kam naa maratte? Gori na jala. Kam naa maratte? Kun baay'ee bareeda. Kam naa maratte ishii? Isa ka. Kanamoo? Eegaa kaalerii kee faana deema koo. Ishii marficha argatte? Laalaan akkasitti deemtaa. Isti kottu wabii agarsiisati. Kun akka wabii kanatti. Siqootti nama kuraan mudee beeshee. Akkanatti. Yaa. Gawwas. Lubbuu ganama jechuudha laal gisee sana. Rifeensa farrasa jedhee farrasee qixxeen ga'ee naa ta'een bareeda. Damma malee kun baay'ee bareeda ko. Naannoo kun weegii miti garbee Kana caala maal goota ree waanuma jiru farrasti sila. Kana caala maal goota. Agarsi isti uffata akkamitti wabii biratti argama. Lakkoofsa bilbila wabii natti himi as jalaan ka'a. Maal naan jettee? Natti himi lakkoofsa wabii. Chaarjerii silkii shanan galee jira. Chaarjeriin irratti cufuudhaaf hima. Duwwaa shan. Qonna dhufu chaarjeriin dhufe. Yes ma'am. Faamiliin namni kumni tokko dhibbi tokko kuni mana kanarraa wal fuudhuu hin qabne fuudhuu godhadha. Akkasuma dhiira hin Maal tiktook irratti suuqa? Muran biyyoota garaagaraa na fida ka argoonan ergaa. Waan inbuqqisin kaawwabii. Keeshi naqalshu? Mas naqalkuu yaa? Nabittiin nagaan qabdu. Barsanti sadii bichaan gabaabaa. Maal fan naqala? Wabii lakkoofsa hojii kee natti himi. Si gaafachaa jiru lakkoofsa Duwwaa shan 88 23 96 26. Komentii meeshin godhaa faamilii. Duwwaa shan 83 24 78. Ragassuun dandeessaati? Hin galcha kootu. Kiyyaannan baay'oo isaan galu. Fileesh baatarree maa? Ati gattiseera. Haa taa'u rakkoon qabu. Miitii godhadhe. Eessan jirtaa? Lubbuu. Wadaan taa'i. Duwwaa shan wabii irra deebi. Duwwaa shan 88 23 23 96 26. Yemalaaqal jazbaa koottas beekaa biiftuu si jibbisiisna amma abbaa kee eddaasi buda. Nama shaarmuxa qopheessi toftora. Is nama tuqi nam tokko. Jazbaa. Profaayilii jala hin jira. Profaayilii alaa fudhata fooloo godhanii. Kun ola wabii oroo gadi tuqa faamilii. Wabii oroo gadi tuqa dafaa ajajadhaa shi. Lakkoofsi waasaap ishiin jira inboksiidhaa yeroo barbaadanitti dubbisuu hin dandeessu. Sinii galee yeroo barbaadanitti wabii edhaa fooloo godhadhaa.
wabii dubbisaa ishee uffata ajaa'ibaa biratti argama. Diliverii hin qabdi. Iddoo barbaadanitti Dubaay keessatti isin ergiti ishee. Dubaay keessa bakka kamiyyuu arguu danda'a. Yaa. Wal guddisaa Oromoo wal xiqqeessuu yaadinaa wal cabsuu yaadinaa yeroo baay'ee jechuudha. Wal guddisaa. Intalli kun akkaataa kanaatiin jabinnatii mataa isheetiin hojii mataa ishee uummatti akkaataa kanaatiin mana keessatti gaafa hojjettu amma isinitti hin toltu geetaa. Inni kaan ikkoo aayidiin qabadhee baateetu daandiirra deemama. Otoo hojiitti niikin waggaa 2 irratti gahaa jechuudha. Isinii gade kanaaf jajjabeessaa wal guddisaa dhugaan isinitti himan. Saba biraa mee ilaalame. Wabii foloo godhadhaa jabeessaa keessaan inbox godhaa fi yeroo barbaadan uffata gosa barbaadan. Meeqa wabii inni uffattee jirtu kun? 60. Birrii 60 diraama 60 laalaa. Kana jechuun uffata akkasii kana diraama 60 jechuun baay'ee xiqqaadha dhugaa dubbachuuf. Qarshii 60. 60 Dubaay keessa bakka kamuu nan geessisa jechuudha. Yoo bakka barbaadanitti si biraan geessi ijoollee shamarranii ajajadhaarra. Uffata babbareedaa bira jira dhugaa dubbachuuf. Bareeda yaa baay'ee bareeda geetaa. Namni seenuu barbaadan lakkoofsa tokko tuqadha sinan galcha. Beeftuu. Ordanii gadi buusan dhufa bakka. Guddaadha taphatu. Dhaqetti. Guddisi amma beeftuun dhuftutti. Mashi. Hataa godha faamilii hundi keessan. Hataa godha hundi keessan. Waadaa maaloo hojii dhabeen hojii dhiiraa qabaa isiniin jechaan jiramti faamilii. Hojii dhiiraa nan qabaa. Dubbisuu dandeessu. Hojii dhiiraa nan qabaa. Warra ID qabdaniif. Hundi keessan koppiliinkii godhaa koppiliinkii godhaa faamilii. Koppiliinkii godhaa. Yaa kan shamarranii hin qaban. Cancellationiidhaan isin hin galchuan warra ID qabaniif ID dhuunfaa warra harkatti qaban qofa. Guys koppiliinkii godhaa hundi keessan. Makaa thank you so much. Na ijoolleen kallattii seera qabeessaan biyyarraa dhufuu barbaadan na dubbisaa ijoolleen dhiiraa. Akkasuma ijoollee shamarranii kontiraata keessan xumurtanii akkasuma ijoolleen ID dhuunfaa keessan dalaksiifachuu barbaadan hojii gosa kamiyyuu haa ta'u nan hojjedhaan na dubbisaa hojii kamiyyuu biiftuu miutirraa kaafadhu. Warra koomentii si aarsee warra koomentiitti aartee tataanaan